Amerikaan hin dhoyne re'am. Meeshaan jiru tokkochi nafni amma. Meeshaan erga dhumate ergiif kaasirra. Qamadii Itoophiyaan qabdu gurgurii ergiif meeshaa. Maal jettan bata jaran? Nama osoo asii beelayu waan biyya quuftee haasayu. Maali yaaki? Yoom waa'ee meeshaa keetirraayyuu dubbatte. Yoom waa'ee ammoo ardii Oromiyaa tanarraa dubbatte. Waan Oromiyaan ammoo qabdu tanarraa yoom dubbatte. Moo gurgurtee achi erguu barbaadde. Qaala Allah wadda wajalla qaala Rasuulillah yoo jette sawaaban argatta. Barbiyyi sun ammoo tiniin wal haleelaa jirti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أنتنا واي شيخ هاروبي كان رد إن شاء الله ديبيو إساني في كبا وانا نساني جاتشو برباد يا شيخ هاروبي نمني مرتي هم أنها سيرها هاسا ونجرناسي أبو مصعب ربي نساني ملئسة وان خيري رها سوجران جاتشو خيري كان رواني هاسا ونيفي namni tokko tokko waa irraa qabsiifatuu danda'a. Irraa qabsiifateeti haga tokko ittiin waan tokko hojjechuu danda'a jechuu ilmi namaa kun. Waan kana irraa waa qabsiifatuu danda'a. Irraa barnoota adda addaa argatuu danda'a. Idan kanaafuu karaa kanaan nama fayyaduu danda'an jechuu namuu haga dandahuuni. Achillee deemuu baatu asitti afaan isaatiin waan jiru yoo namatti hime nama fayyadutti jira jechuudha. Koottaamee wajjumaan waa'ee biyyaa irraa haa haasoynu biyyuma keenya kana bichaa irraa haa dubbannu akkasuma waa'ee mootummaa fi biyya waliif fixuu irraa haa dubbannu hin jedhina. Isaan bichaa miti namni biraa hedduu jira nama biraatti wal ijaaraa wajjin dubbadhaa yoo feetan. Malee dirqamaan nama tokko yoo inni waan biraa haasa'u jiraate waan khayrii san afoo dhaabbatu billaahi alaykum ofirraa dhiisa. Hamileellee nama keessatti hin cabsina. Inni waan khayrii irraa dubbatu jira. Akkan irraa argutti wallahi waa hedduu irraa baratu jira. Akkasuma waa hedduu waan seenaa keessatti dubbisee argelleen ka isaan dubbatan hedduu arge jechuudha. Famathalan ka isaan deengada dubbatan bishaan hurmuz kan cufate san mamarraata dayyiqaa san karaa ittiin gabaa addunyaa walitti geessu kana dur seenaa irratti argee ture. مضايقني ممراتها مائيادا تربة جرا جدًا تربة لالو دندتن تربة جرا سنكيسا تكبيتشتو دولة كافرة كيسا جرا جدًا دور هل أنت نامو تبي إسلام دولة إسلاما كيسا جرتوف كافرة كيسا جرتو لي كلها تحت سيطرة الكفرة سنكيسا هرمز تيسانا من رادوبة تنتنا يجو سني قلامي jarri sun fuudhee of harka deeffatee harkaa qaba jechuudha. Nuti yoo seenaa akkana kana amma harkatti cuftee harkatti dhaabbanii jiran akkana nutti hime waa hedduu irraa argannee jirra waan sanirraa jechuudha. Maaliif iqtisaadaan ummata kafaraa kana ka ummata muslimaa irratti moohee qabeenyumaan dawlaa isaanii keessa jiru irratti moohee hedduudha kana akka fakkeenyaatti kana kaafna maleen kan ofii biyya kan kee keessa jiru دولة إسلاما كيسا كان جيرو مكاتي دولة إسلاما كان جيرامو كان كيسا كان جيرو كان رفيع مو إرتي موهو الكفرة الفجرة أمتا كان شرير إساني فباسو جيران جيجو إذن كنافو كوتا قد ديبي أنا وجين واي قريا إرا واي غندا كان الراها سوا كنجين واي بيا الراها سوا بيا تكتير عالم الراها سوا مرباجي ساد ما رسول عليه الصلاة والسلام وصو بيا سان كيسا جيران بيوتا ميقرا هاسوا توران كان أكا روم كنين بيوتا غرغدة هدو إرا هاسوا توران ديركما بيو في غندو في بيچا را هاسوون ديركما ميتي يو أمو غندا كان كيتر راتي هاسو يتا تونوف جيتا كانافو نما توكو كبهي وان توكو وان أدى نما دبر سجرو وان دين كان الراوانا ما هو بچي سجرو himmaa nama keessatti dhaame kana nama ifa baasutti jiru afoo dhaabbannee karaa gufuu itti ta'uun hin barbaachisu jechuudha. Naam namni waa'ee biyyooma irraa dubbatu hedduudha. Kathiir isaan sanii wal ijaaraati
biyyaa fi mootummaa wal taasisuu irratti dalaguu ni dandeettan. Abuu Mus'ab dirqama hin qabu jedhe kanarra haasa'u. Isaan ammoo kan irratti xiyyeeffate irraa haasa'uu danda'a. San irraan haasa'ini kan irraa haasa'e jechuun gaarii miti billaahi alaykum ofumaa deebi'aa of laala. Hatta ammas magaalata keessa jirtan akkuma dubbataa jirtan masjidaayyuu tokko salaatu jirtan akka yoo amma nu himtan. Idan waytuma salaata irraa baatan mee wajjin haasawaati mee waan kana dhiisa walii galuu dandeettan jechuudha. Takka isin tochi deebi'ee isaa wajjin waan kana haasawa takka isaantu gad deebi'ee waan kana isin wajjin haasawa jechuudha. Idan kanaafuu wal afoo dhaabbattanii taakku akka walitti hin taane isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana biraan naa gaha yookaan dhagahamu taate jechuudhaan akka nasihaatti isinitti hime arraballee of keessaa hin qabu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.